sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu keenya jalqabna. Anillee Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kan maddaan kun itti fufna lakkoofsa 36 irraa haga dhumaa yookaanis 71 irratti dhumata. Namni duubaa dhufaan dhaqqabu saganticha jalqabna amma paaster kadhannaadhaan itti nu seensisaa isin. Waaqayyo abbaa keenya jiraata waaqa hundumaa dandeettu gooftaa Yesus. Nu eddee yeroo kanaan nu geette gooftaa keenya maqaan kee ka eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma immoo sagalee kee isa jiraataa isa dhugaa isa yaa Waaqayyo yoomiyyuu nu gargar baruu hin dandeenye. Gooftaa sagalee kee kana yaa Waaqayyo waliin ilaallaa. Ati garaacha keenyatti argami, ati nu barsiisi. Ati nu waliin ta'i, ati nu geggeessi. Hafuurri qulqulluun sa'aatii kana maqaa Yesuutiin nuuf ka gadhiifame haa ta'u. Maqaa Yesuutiin hin jalqabna. Ameen. Lakkoofsa 31 36 ati 35 irraa jalqabi. Addaan kukkutaa haasa'uu hin dandeenye garuu ati 59 dubbisi. Yaa maqaa Yesuus Kiristootiin dubbisaa akkana lakkoofsa 34 irraa jikaasaa. Okay. Isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkuma ani isinitti isin ana argitaniirtu garuu hin amantan. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufu. Isa gara koo dhufu anoo ofirraa hin ari'u. Fedha ofii kootiif raawwachuudhaaf miti. Fedha isa ana ergee raawwachuudhaafan Waaqa irraa gadi bu'e malee. Inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'a akka isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa. Warri Yahudotaa waan inni ani booddeen isa Waaqa irraa gadi bu'eedha ufiin jedheef isa irratti hin gungumu. Isaan kun Yesuus ilma Yesuus isa abbaa isaaf haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti Waaqa irraa gadi bu'e jedhaniin. Yesuus deebisee walii keessanitti hin gunguminaa. Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuu dhabaate homtunuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Macaafa raajota keessatti hundumtu isaanii warra Waaqayyo barsiise in ta'u jedhee caafameera. Abbaan koo irraa kan dhagayeef hundinuu immoo gara koo hin dhufa. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo dhufe san duwwatu abbaa arge malee. Dhuguma isinittan hima. Namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeenni jireenyaas. Abaabeen keessan lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaattan haa ta'uyyuu malee hin du'an. Buddeenni Waaqa irraa gadi bu'u garuu
akkasii miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Ani buddeenicha jiraataa isa Waaqa irraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan in jiraata. Buddeenni ani biyya lafaatitti jireenya fiduudhaaf kennu foon kootiif isaaniin jedhe. Kana irratti Yahudonni namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'a jedhanii waliin morkatan. Yesus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan, dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan, jireenya ofii keessanii hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'a isaa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata. Foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu ana keessa in jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha. Abbaan inni jiraataan akka na erge, ani immoo sababii abbaatiif akkuma jiraadhu. Namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif in jiraata. Isa kana buddeenni inni Waaqa irraa gadi bu'e akka isa abaabileen keessan nyaattan booddee immoo du'anii miti. Buddeenni kana kan nyaatu bara baraan in jiraataa jedhe. Yesus Qifirnahoomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kana hundumaa dubbatee jedhe. Asirratti yaa'u wanti anaasa'u amma dubbiin amma maalii waa'ee buddeenaati, waa'ee jireenyaati jecha. Namni anatti jiraate kana ta'uu qabaa jedha. Amma asirratti sagalee Waaqayyoo boqonnama lakkoofsa 35 irratti garuma jalqabaa yoo dhanne Yesus buddeena jireenyaa ta'uu isaa asitti isaanii ibse. Amma asirratti maalii gaafii keessa galan hadhallee namoonni gaafii karaa gargaraatiin jecha. Inna isa kana ibseeraaf amma irra deebi'ee ibsa. Amma deebi'ee dubbise maal jedha lakkoofsa 36 irraa akkuma ani isinitti isin ana argitaniirtu garuu hin amantanii jedha. Ana argitaniirtu maali jedha asirratti sagaleen kun yaa'u waa'ee amma Yahudonni wal morman wal gaafatan inni illee ibsaa fi jira jecha. Asirra maal jedha lakkoofsa 30 akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniirtu garuu hin amantanii jedha. Amma isaan fiizikaalii Yesus Kiristoosin arganiiran garuu arganiitu ittiin amanne. Gara boqonnaa jalqabaatitti nu deebisa. Beektaa boqonnama jalqaba duraa irratti warri jedhe na arganiif waa'ee warra jalqaba irratti yoo kaanee deebine duubatti deebine maal jedha si fakkaate lakkoofsa gara biyya lafaa dhufee isa ila gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isa garuu isa hin simanne hamma isa simatanitti immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne isaan warra maqaa isaatitti amananidha jedha. Amma asirratti maalidha sagaleen kun yoo dubbifannu lakkoofsa kanarratti akkuma ani isinitti hime isin ana argitanii garuu hin amantanii jedha. Ana hin argitanii hin amantan maaliif isaan wanti amanuu didaniif argitee isaan ka isa beekaniin karaa biraatiin himaa deeman. Kabiraa immoo mataa jabeeyyi sabni kun argitee mataa jabeeyyi kun immoo namni mataa jabaatu yeroo baay'ee maal akka godhu beektaa rizinii barbaadu sababaa barbaadu
waan ittiin si anamma yoo argitee waa wayii si aboo dhaabadhe sababa wayii barbaada bakka sababa wayii sitti fida odoma argu fayyisuu isaallee odoma argu gaarummaa isaallee odoma argu dandeettii mirakilii isaallee odoma argu garuu rizinii barbaadan riziniin kun maalidha warri Yahudotaa ila asirratti maal jedha gad dubbise inni jedha ana erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani hin balleessine akka ani balleessu hin fedhu jedha kana erge Waaqayyo amma iddoo kana maali akka ani balleessullee maaliifi Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosin gaafa erge warra isatti amananiif haa fayyaniif jireenya bara baraa haa argataniif kanaaf inni na erge warra gara kiyya dhufaniif immoo akka ani balleessuufi miti akka ani isaan jiraachisuufi jedha asirratti inna abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha anatti immoo anis immoo guyyaa booddeetti du'a isaa nan kaasa guyyaa booddeetti ani maal godha du'a isaa nan kaasa warra natti amanan maal godha abbaan kiyya immoo akka jireenya bara baraa qabaataniif godha jedha ani immoo du'a nan kaasa amma maali asirratti abbaan firdiillee Yesuus Kiristoos akka ta'e ufumaa ibsaara kiliiri godhe gaafa du'an immoo an du'a isaa nan kaasaa jedha innaa gadi lixee lakkoofsa 41 irratti immoo warri Yahudotaa waan inni ani buddeena isa Waaqa irraa gadi bu'eedhaaf ufin jedheef isa irratti maal godha in gungumanii jedha ani buddeena isa Waaqa irraa inni amma gaduma bu'ee buddeenni jireenyi dhugaan anaa jedha bakka kanaaf kanatti amanu jireenya bara baraa qabaa jedha waa'ee jireenyaat amma buddeenni kun jecha innaa godheellee argisiiseera akkuma yoo qaabatte 5,000 argitee nama 5,000 nyaachisee argisiiseera jecha jireenya ta'uu isaa itti mul'iseera inna Yesuus deebisee walii keessanii hin gunguminaa jedheen ammallee Yesuus deebisee walii keessanitti hin gunguminaa abbaan inni ana erge yoo isa harkisuu dhabaate yaa abbaan inni ana erge yoo isin harkisuu dhabaate homtunuu gara koo dhufuu hin danda'u amma maaliif ila waa'ee waaqummaa isaa Waaqayyo maal akka ta'e kiliirii lafa kaaraa jecha abbaan yoo waaqni akka gara isaa dhufan yoo hin godhini homtunuu gara koo dhufuu hin danda'u jedha kanaaf isin garuu jedha isa gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatitti du'aa nan kaasaa kuni maalidha ka gara isaa dhufu du'aa inni kaasa guyyaa dhumaatitti garutu ka gara isaa dhufus ka abbaan akka gara isaa dhufu godhe malee waan isaan ta'e wayiitu iyyuu miti kama inni godhetu ta'aa jecha kama gara isaa dhaqetu jireenya argataa jecha warra na simataniif jedha akkuma duratti duubarra dubbanne isaan jireenya bara baraan argataa jedha innaa isas barsiisaa ta'uu jedhamee caafameera innaa kun ragaa keessatti aboo akka irraa kan dhagayetti dhiifam abbaa koo irraa akkan dhagayeef kan bare hundinuu immoo gara koo in dhufa kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti gara koo hin dhufa akka abbaa koo irra dhagayetti kanaafi maaliifi gooftaa Yesuus Kiristoosi waaqa ta'ee miti gagadi dhufe ilma ta'ee dhufe garaacha keenyatti argame isa argine malee foon uffatee ka dhufe argine malee waaqa isaa ta'ee arge namni arguu hin danda'u jedha akkuma kalee sagalee Waaqayyoo keessatti waliin barataa turre kanaafi amma maali foon uffatee garaacha keenyatti arge isa kana argine malee isa foon uffatee garaacha keenya jiru kana argine malee waaqa arguu hin dandeenye asirratti maal jedha kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti isa Waaqayyo biraa dhufe san duwwatu abbaa arga malee
Abaqamma maali deebi'ee sagalee waaqayyoo akkuma an abbaaf an wal keessa jirru gaafa isin buddeena jireenyaa kiyya nyaattan bishaan jireenyaa kiyya dhugdan anaaf isinillee wal keessa jirra. Gaafa buddeena jireenyaa isaa hin nyaatin gaafa dhiiga isaa hin dhugin nullee Kiristoosin keessa jiraatu hin dandeenyu. Akkuma haadha abbaaf inni wal keessa jiraatan wanti nu walitti nu hidhu kanaa jecha. Wanti waliin nu galchu kanaa jecha. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Kana irrattis Yahudoon namichi kana attamitti foon isaa akka nyaannu nuuf kennuu danda'a jedhanii wal morkatan. Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isaan foon ilma namaa yoo nyaachuu dadhabdan dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya ofii keessanii hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isaa nan kaasa. Amma maalidha? Wal keessa jirra gaafa kana. Kiristoosiif nullee waluma keessa jirra. Gaafa isa nyaanne gaafa isa dhunne jireenya isaa kana keessa gaafa galle argitee wal keessa jira. Gaafsa maal taana nuuf Kiristoosi na walitti jiraannaa jecha. Guyyaa gaafa rakkoo, guyyaa gaafa du'aa, guyyaa gaafa firdii immoo inni isin yoo hadha isa waliin hin jiraanne guyyaa san immoo firdiin nuuf faradamuuf deemu firdii bara baraati, firdii du'aati, firdii jireenyaati miti. Kanaaf gaafsan yoo hadha isa waliin jiraanne gaafsan du'aa kaanaa jecha. Yoo hadha isa jiraanne jecha ani jireenyaa jedha. Buddeenni dhugaa anaa jedha. Buddeenni jireenyaa anaa jedha. Innaa isuma kana haasaa tasfaa'ee dhiifama naa godhi. Waa'ee buddeen jireenyaa baratte wal miti wannoo gooti faayitii gooti rinii qophisaa jedha. Akkamitti na shuguudha. Akkamitti olii dhufe jedha. Akkamitti an buddeena jireenyaa jedha. Innuu kana jedhanii morma kanumaa jecha. Haadha illee kasi morman baay'eetu jira. Haadha illee akkamitti kunoo namoonni kabinu akkamitti olii dhufe jedha. Akkamitti olii dhaladhe jedha. Ka jedhu baay'eematu jira jecha biyya lafaa kana keessa ka jiru. Garutu ka isa san fudhate jireenya bara baraa qabaata. Ka isa san fudhatuu dhabe jireenya baraa hin ammumaayyuu itti faradame dubbiin duuban nu deebifti beektaa. Yoo isatti jiraatte jireenya bara baraa qabdi. Bakka kanum yoo isatti hin jiraanne immoo sitti faradameera. Haadhallee taa'anii namoonni waa'ee isa wal moran asatti akkuma amma Yahudoonni wal mormaaran. Irra deebi'ee dubbisa abbaa ka dubbisee irratti haasaa ture san achumaan irratti dubbadha. Ati waan hin turreefi. Okay. Innillee 34 jalqabee achumarraa jalqabee dubbisa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbisa akkas jedha. Isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantan. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufa. Isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti fedha isa ana ergee raawwachuudhaafan waaqa irraa gadi bu'e malee. Inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa kan isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa. Warri Yahudotaa waan inni ani buddeena isa waaqa irraa gadi bu'eedha ofiin jedheef isa irratti hin gunguman. Isaan kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti waaqarraan gadi bu'e jedha ree jedhan. Yesuus deebisee
walii keessanitti hin gungumina. Abbaan inni an erge yoo isa harkisuu dhabaate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaan barsiise in ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'e ofii kan bare hundinuu immoo gara koo in dhufa. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa arge malee. Dhuguma isinitti hima. Namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeenni jireenyaa. Abaabiliin keessan lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatan. Haa ta'u iyyuu malee hin du'an. Buddeenni Waaqa irraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Ani buddeenicha jiraataa isa Waaqa irraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan in jiraata. Buddeenni ani ijoolleetu as deemee iyya. Ani buddeenicha jiraataa isa Waaqa irraa ani buddeenicha jiraataa isa Waaqa irraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan hin jiraata. Buddeenni ani biyya lafaatiif jireenya fiduudhaaf kennus foon kooti isaaniin jedhe. Kanarratti Yihuudoonni namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'a jedhanii waliin morkatan. Yesuus immoo dhuguman isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa in jiraata anis isa keessa in jiraadha. Abbaan inni jiraataan akka na erge ani immoo sababii abbaatiif akkuman jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif in jiraata. Isa kana buddeenni inni Waaqa irraa gadi bu'e akka isa abaabiliin keessa nyaatanii booddee immoo du'anii miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan in jiraata jedhe. Yesuus Qifirnaahomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kana hundumaa dubbatee jedha. Asirratti duubarraa deebinee yoo ilaalle 33 irraa isaan immoo duubatti waa'ee nyaata mannaa jedhamu kana 30 irraa kaasee jaroonni itti kaasanii jenna isaanii dubbii raajotaa seera Musee irra dhaabbataniiti gaaffii itti kaasanii. Gaaffiin isaaniillee maali? Is the same as bakka iddoo biraatti waa'ee fuudhaaf heerumaa yeroo dubbatu haadha manaa baasuun akka hin danda'amnetti yoo haadha manaa baasne akka waraqaa barreessinu nu abboomee ture jedhaniiti. Achumaan isaan maal itti kaasuu barbaadanii waa'ee waraqaa caafuu fi odoo hin taane waa'ee haadha manaa baasuu danda'u san isatti kaasuu fedhan. Jennaani Musee uummataa jabina keessaniif karaa isinii bane malee jalqabatti namni Waaqayyo tokkuma godheetiin uume jedhamti. Asitti illee yaaduma wal fakkaatuun maal jechuu barbaadanii abboonni keenya mannaa nyaatanii hin jiraanne jechuu ni barbaadan. Mannaa lafa onaa keessatti Waaqarraa kan Waaqayyo roobsise mannaa san nyaataniiranii. Amma isaan maal jechuu barbaadanii mannaa Waaqarraa Waaqayyo abboota keenyaaf roobsee abboonni keenya nyaatan san caaltaayii jedhaaranii. Duuba deebinee dubartittiin Samaariyaa akkuma jette boolla Yaaqoob abbaan keenya nuu kenne bishaanicha san caalaayii bishaan ati nuu kennitu kun akkuma jetteeni isaan illee asitti rakkoon Yihuudotaa, Fariisotaa, Samaariyotaa ummata Israa'elii kan keessumaayyuu Kiristoosii waliin hidhata qabanii kunniin rakkoon guddaa isaanii maal akka ta'e beektaa? Historical laayinii keessa dhufan san keessatti wantoota ittiin jiraatan, wantoota ittiin ce'an, wantoota ittiin Waaqayyo isaanii mul'isaa dinqiilee baroota kakuu moofaa keessa Waaqayyo isaanii argisiisaa ture isaanii
fuudhaa Yesuus Kiristoosiin walitti bikku, walitti qixxeessuuf, waliin morkachiisuu yaalan. Rakkoon isaanii. Silaa akkamitti fudhachuun isaanirra ture ka jedhu yoo kiliirii goonee lafa kaa'uu barbaanne wantoonni kakuu moofaa keessatti Waaqayyo isaaniif raawwachaa ture sun hundinuu gaaddidduu akeeka wanta dhufuuf jiruuti. Wantichi dhufuuf jiru sun ammoo isa amma dhufee isaan bira dhaabbataaru kana Yesuus Kiristoos mataa isaati. Isa wallaalan isaan. Isa dagatan isaan. Hadda ammoo Fariisotaa fi Yihuudotaa fi Samaariyotaa fi Saduuqotaa fi kanneen hundumaa maqaa dhufne isaa wanta gara boodaa harkisaa Kiristoos waliin beekan. Nuyi ammoo Kiristoos as harkifnee waan hadda arginu kana bira keennee laalla. Bira keennee laaluu duwwaa odoo hin taane wanti hadda irra dhaabannee deemnu kun hundinuu sababa Kiristoos ta'udha. Sababa fannifamee du'ee du'aa ka'uu Kiristoosiiti hadda nullee kateennee walitti haasa'an waa'ee sagalee isaa, waa'ee wangeela isaa kana dagatanan. So kana ilaalchisee Yesuus Kiristoos anamma asirra deebi'ee tokko ilaaluu irra walitti dimshaashessee dubbachuu barbaada. Maal jechuu barbaade? Mannaan nyaaticha dhugaatii miti jedhaaran. Nyaatichi dhugaa anaa jedhaaran. Maaliif nyaaticha dhugaa jechuu dhugaatii miti jechuu barbaade isiniif fakkaata? Manna abaabileen isaanii dhuguma nyaataniiran, quufaniiranis, beelas baaniiran. Garuu du'a hin oolle. In du'an booda. Nyaanni ani nyaata isiniin jedhee foon kiyya kun, dhiigni kiyya kun ani isiniif dhiyeessu, ani isiniif kennu kuni garaa keessan quubsuu oduu hin taane amma jarri maal akkamitti foon isaa nuu kennee nu nyaachisuuf yaada fedhanii beelli gungumanii. Isaan inumaayyuu ka yaadanii of kukkuteetuma cicciree foon hoodhaa nyaadhaa waan jedhuun se'ani. Gowwummaa isaanii. Wallaalli gowwummaan hagas mara namatti dukkaneessa beektaa? Dubbii afaanii keessaa boo dubbii hafuuraa, dubbii wangeelaa gara hin taanetti hiikkattee fiizikaalii wanta ta'u tokkorra keettee akka laaltu si godhe. Seexana kana ka godhu ammoo. Waan biraatii miti. Cubbuu nu keessa jiru kan kana nu hojjechiisu. Addaan baasee akka hubatan godhe foonichi nyaata foon kiyya foon isaa kana nyaata jedhamuu fi mannaa isaa nyaata jedhanii ittiin Kiristoosiin wal bira kaanii ittiin waliin bikkansanii akkana godhee ibseef. Look, mannaan dhuguma nyaataa, in quubsaa, beela hin baasaa, dhuguma oduu beelaaf ka du'uuf jirtuuti. Argitee? Oduu beelli si ajjeesaa jiraate amma fakkeenyaa namni beelaaf du'u hin jiraamti. Du'a beelaaf duutu sadhima si oolchaa. Bishaanichillee kama dubartittiin dubartittiin Samaariyaa sunillee maali? Oduu dheebisaaf dihayidireeti taatee du'aa jiraatte bishaan yoo si kennan dhima ooltaa. Ka jedheen Yesuus maal jedhe? Kuni kasi oolchu du'a fooniiti kasi oolchu. Du'a foonii ka hadha duutu umrii dheereffachuuf. Umrii takka umrii haga taate kalee hadha silaa du'a ooltee boru arguuf si oolchaa. Garuu foon kiyyarraa ka nyaatu, dhiiga kiyyarraa ka dhugu jechuun isaa maal jechuudha? Sagalee koo irraa Baayibilii jechuudha. Foon isaa Baayibilii kana. Dhiigni isaa hafuura inni nuu kennu. Xoofoo inni nuuf dhuge sani. Kanarraa ka nyaatu, hafuura kiyyarraa kan dhaggeeffatu, kan isaan baratu jireenya bara baraa jiraata jechuun maal jechuudha? Hafuurri teenna duutee turte. Efesoon 2:2 dhaqaa dubbisamee indoom maaliif sinni fakkaata? Yeroo tokko wali erkifannee akka nu galuuf Efesoon 2:2 akkas jedha. Macaafa Efesoon 2:2 lakkan. Okay, baafadheera yoo hin dubbisa. Sorry, sitti muuf ture yoo kana dubbistu. Akkas jedha laal. Yeroo sanatti tokkorraa dubbisa. Ila isa kanin isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin yookaan irra qinnifi keessa godhee karaa hafuuraa duutanii turtanii jedha. Argitee? Yeroo Addaam cubbuu hojjate
cubbuu addaam hojjete san irraa kan ka'e nu akka dhaalaatti fudhannee macaafa faarfannaa 51 irra kan jiru dhaalaan fudhannee sana booda jireenyi keenya maal ta'e jechuudha. Jireenya irra daddarbaati kan jiraannu. We live the life of transgression. Shanirra nu irra daddarbaa keenya karaa hafuura du'oo taanee otuma jirru jedha shanaffaan. Inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtan jedha. Amma argitee Kiristoos kan haasaaru waa'ee ayyaanaati yoo foon jedhu. Yoo waa'ee foonii dubbatu. Yoo waa'ee dhiigaa dubbatu. Waa'ee ayyaanaati kan dubbataaru Kiristoos. Ayyaanicha lubbuu teenya ta duute tan fayyisu san nutti maara. Mannaan lubbuu hafuuraatti miti kan isin oolchuu. Mannaan lubbuu fooniiti kan isin oolchuu. Buddeen hadha laqadannee nyaannu kunniin kan isin oolchuu lubbuu fooniiti. Hadha beelaafin dhibamtaa, beelaafin du'aartaa yoo isa nyaatte hin oolta dhuguma. Yoo dheebisa dihayidireet taatee du'aartaa dhiigni si dhaabataara bishaan yoo irra dhugde hin oolta sanillee. Mataa yoo isin bowwaafate dihayidireeshinii keep drinking water jedha doktorillee hima dhugda hin oolta. Lubbuun nu oolfachuu fi hadha kitaaba qulqulluu irratti cichaarru hafuura qulqulluudhaan hafuura qulqulluu jala gallee beekumsa hafuurri qulqulluun nu ibsu waraabbataarru isa ayyaanni Waaqayyo karaa Kiristoos inni fannifamee inni mammadaa'ee nu reebamee nu cicciramee nu dhiigee nu dhangalaas ayyaanicha inni nu kenne saniin lubbuu teenya tana jireenyatti deebisuuf jireenya lubbuu teenya tanatu jireenyi yoo itti deebi maal taati beektaa? Tokko cubbuu hojjettullee hin argiti. Badii ofiillee hin argiti. Karaa irraa baddellee hin argiti. Karaa jallinaa fi karaa hammeennaa addaan baaftee argiti. Itti aansitee Waaqayyo si uume kam akka ta'e beekti. Biyyi lafaa kuni maal akka hojjetu hin argiti ofirraallee jalqabdee. Sana booda maal gooti? Murteeffachuu jalqabdi. Maaliif? Amma it's about life and death nam. Amma jireenya foonii kadhan. Jireenya bara baraasan isa fooniin duunee gaannamatti gallee bara baraan jiraannu sanii fi jireenya du'a bara baraasan jechuudha. Jireenya bara baraa isa Waaqayyo waliin jiraannu san asirraa murteeffachuu jalqabdi. Argitee? Kan ammoo akka murteeffachuu jalqabdu maaltu gargaara jechuudha? Ayyaanicha. It's the grace. Beekanaaf jedhe Yesuus gad darbee maal jedhan? Isa abbaan koo gara koo harkise malee eenyullee gara koo hin dhufe dhebe. Odoo beekumsaan ta'e Baabilii halkanii guyyaa haxannaa taaram. That doesn't mean anything. Namoonni theology kolleejii deemanii beesu. Akka kunoon amma iskuula deemtamti fayyee. Akkuma iskuula deemtu kana nama Baabilii iskuula deemu jira . Nama fakkeenyaaf biyya keenya kunuu gaara keessa galanii macaafatti wayii qabatanii kunuu halkanii guyyaa dubbisan takka argite. Nama akkasiitu jira . Sunniin fayyan jechuun no. The only way Waaqayyo ayyaana isaa sii baay'isee ofii isaatii fedhee kaleessa obboleessi keenya yoo dubbisu waan jedha geetteerta yoo waa'ee Musee aatiin turredha. Garuu YouTube irraa akka argattu hin beeka. Maal jedhe? Museetti yoo dubbatu. Namuma ani faara toletti fedhetti faara tolu fedhetti faara nan tolaa. Namuma waliin deemuu barbaade. Namuma gaarummaa argisiisu barbaadetti nan argisiisa. Maal jechuusaa Waaqayyo? Eenyullee kan duubaan dirqu hin jiru. Eenyullee kan harkaa si fuudhu hin jiru yoo an fedhee ofis si fidadhe. Si argitee? Iyesuus Kiristoos kana himaara. Abbaan koo fedhee yoo gara koo isin fide malee isin achi teettanii waa'ee kun gungumtanii inni foon nuu kennaa maali namichi kun akkana jettanii waan feetan haasoftanii sanii miti amma dubbiin. Philaatoosaa foollee dhaabatee ani beesi fayyisuu hin danda'a. Ani beeduu asii oolchuu hin danda'a jennaan jedheen. Na kennuu na ajjeesuullee na fayyisuullee oli yoo sii kennama malee hin dandeettu jedheen. Argitee du'allee yoo ta'e jireenyallee yoo ta'e abbaan Waaqayyo abbaan Kiristoosii inni Kiristoos ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee gara keenya erge sun yoo inni fedhee ayyaana isaatiin gara Kiristoosii nu fidate malee haga feete maa Baabilii kan halkanii guyyaa nyaataan oliin isaa miti dubbiin. Dubbii Kiristoos waa'ee ayyaana akka dubbatamu. Mannaani fooni. Mannaan nyaataniira hin quufaniira. Ayyaanichi garuu hafuura fayyisa. Isa dubbataara irratti yoo dabaluu barbaadde sii kenna carraa. Okay, tasfaa eebbifamee baay'ee namatti tola. Wanti irratti dubbadhu iddumatti kaatedha 34 ji'a 34 irraa kaastee amma 59 irra kan jiru irratti dubbatte. Anis achirratti wanti jechuu barbaadu Yohaannis ji'a 34 irraa akkas jedha. Isaan immoo
gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin jedhe. Yommus Yesus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u, kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniitu jedhee yeroo itti fufe kana 34 irra kan jirtu kanarratti dubbachuu barbaada. Waa'ee duuba deebitee waa diippilii keessa galee kan qo'achaa turre Afurii 12 irratti jechuudha. Waa'ee dubartittii sanaa jechuudha. Yaadni kun wal fakkaataa atillee kaastee turte. Baay'ee bal'inaan irratti dubbannee turre. Dubartittiin akkaataan ishiin itti dubbattee fi gaaffii Yesus Kiristoos deebisee fi gaaffii Yesus Kiristoos bartoota isaa fi warra Yihuudotaa kanatti dubbachuu fi gaaffii dubartittiin gaafattee Yesus Kiristoos asitti deebisu wal fakkaata. Isaanis buddeena kana nyaanni akka hin beelofneef akka yeroo hundumaa nyaannuuf nuuf kenni jedhaniin. Isheenis bishaan kana akka yeroo hundumaa bakkee kana waraabbadhuuf yeroo hundumaa akka hin dheebonneef bishaan naaf kenni jetteen. Lachuu fiizikaalii dubbachaa jiru as keessatti jechuudha. Atillee dubbattee turte. Yeroo gara jalqabaa irratti yaada fooniitiin yaada kana kan godhu seexana garuu yaada foonii amma kana confuse nama godhaa jedhe. Yaada iddoo kana keessatti yaada foonii fi yaada hafuuraati kan jiru. Akkuma Galaatiyaa 6:7 irra jiru yaada hafuuraa fi yaada foonii jedha yookiin naa dubbisuu dandeessa. Yaada hafuuraatti akka yaada hafuuraatti yoo jiraattan jireenya bara baraaf. Akka yaada fooniitti yoo jiraattan garuu du'aa fi jedha. Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foon isaatii sana irraa badiisa hin galfata. Akka yaada hafuuraatti kan facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara baraa hin galfata. Yep. Kanuma barbaade beektaa. Yeah. Keessatti yaada hafuuraa fi yaada fooniitu jira. Yeah. Deebitee wangeela Yohaannis kana yeroo baay'ee jalqabaa kaasnee yeroo waliin dubbifachaa deemnu Afurii irratti maal jedha namicha Niqoodimoos jedhamu gara Yesus dhaquu isaa waa'ee barsiisaa seeraa gara Yesus dhaqee. Yeah. Akkas jedhe jireenya bara baraatti galuu nan barbaada maal gochuun qaba jennaan Yesus Kiristoos deebisee jireenyichi anaa jedheen. Namichi kuni jireenya bara baraa jetta jireenya bara baraa jetta. Jireenyi kun maali deebi'een gara haadha kootii keessaa lammaffaa gadameessa haadha kootiitti deebi'ee dhaladha moo dhalachuun lammaffaa jireenyi lammaffaa kun maalidha? Yeroo kanas yaada fooniitiin gara Yesus Kiristoos dhufe. Kana keessatti garuu Yesus Kiristoos jarreen kana hundumaatiif haga ibsuufitti gargaaraa ture. Yaada hafuuraatiin waan ta'eef jechuudha. Yaada hafuuraatiin yaada fooniitiin waliif faallaadha kun jireenya namaa keessatti. Eenyumayyuu otoo yaada foonii hin qabaatin dubbii Waaqayyoo kana yeroo itti lallabdu ulfaataadha. Fudhachuu hin danda'ani. Baay'ee haga itti ulfaatutti jechuudha. Asuma irratti 65 irraa yoo ilaalle abbaa biraa yoo kennamuufii baate homti nuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadheera jedhe. Abbaa biraa yoo ta'uu baate homti nuu gara koo dhufuu hin danda'u. Yoo Waaqayyoo hafuura isaa namaaf kenne ayyaana Efesoon 2:5 irraa akkuma dubbiste jechuudha. Kun kan ta'e ayyaanaani jette. Ayyaanaan ta'uu baate otoo ayyaanaan hin ta'in namni yaada Waaqayyoo keessummeessuu hin danda'u, fudhachuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoof keessatti jechuudha. Kanaaf bartoota isaa kanarratti dhiibbaan amma kana gaggeeffame. Deebi'ee gara gadii keessatti du'aa ka'uun jireenyis anaa jedhee dubbata. 6:40 irratti jechuudha Yesus Kiristoos. Du'aa ka'uun jireenyis anaa. Anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara koo dhufuu hin danda'u. Jedhee kanuma barsiisaa jira. Ammas illee deebi'anii 42 irratti yaada fooniitiin jechuudha gaggeeffamanii
maal jedhan beektaa? Eme ja'a 42 irra naa dubbisi. Isaan kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti. Amma attamitti waaqarraan gadi bu'e jedharee jedhan. Yep. Yesus Kiristoos qaamaan beeku malee hafuuraan hin beekan jarreen kun. Nuyi abbaa isaa beekna, haadha isaa beekna, haati isaa Maariyaami, abbaan isaa Yoosefi. Akkamitti waaqarraan gadi bu'e jedhee dubbata. Kan waaqarraa gadi bu'e kan argine nuyi buddeenicha. Buddeenichi immoo maalidha? Maanna abaabilee keenyaaf. Lafa onaa keessatti waaqa Museen gadi nuuf roobse. Malee nuyi buddeena waaqarraa gadi bu'e hin argine qaamaani. Akkamitti ani buddeena waaqarraan gadi bu'e jedhee dubbata. Namni isa nyaatu hin beela'u. Bara baraan jiraata jedhee dubbata. Jedhani confusionitti ta'e. Kanarraan kan ka'e Yesus Kiristoos ammas deebise Museen yeroodhuma sanayyuu buddeena waaqarraa isiniif kenne hin qabu. Garuu Waaqayyo abbaatu waaqarraa buddeena maannaa kan jedhamu abaabilee keessanis lafa onaa keessatti roobsee akka isaan nyaatan godhe. Garuu isaan iyyuu yoo nyaatan buddeena sana hin du'ani achumatti dhumanii yeroodhaaf. Buddeenichi buddeena bara baraa otoo hin taane buddeena yerootii fi buddeena fooniif ta'udha. Garuu ani buddeeni jireenyaa gara keessan dhufeen jira. Kanas Waaqayyotu waaqarraa erge. Musee miti otoo Museeti waaqarraa buddeena maannaa jedhamu roobse otoo hin taane Waaqayyo abbaa kootu waaqarraa buddeena maannaa isiniif abaabilee keessaniif roobse lafa onaa keessatti isin jiraachise. Akka karaa dalgaatiin akka hin hubanne hafuuraan Waaqayyo yoo isiniif ibse yeroo itti gara isaatti deebi'an beeka ture Yesus Kiristoos. Hamma illee itti naa mormani malee itti naa qabani malee yeroo gara isaatti dhufan beeka. Eenyu akka barsiisaa jirus beeka. Isaan qofa otoo hin taane guutummaa biyya lafaatiif dubbachaa jira Yesus Kiristoos yeroo sanaa jechuudha. Anaaf isiniif dubbachaa jira. Kanarraaf kan ka'e dubbiin Yesus Kiristoos ija godhatee firee godhatee haga waan hundumaa raawwatutti fiixaan baasutti adeema waan ta'eef har'a nu keessa galee nu bira ga'ee jijjiirama kana nu biraan ga'e. Dubbiin koo jiraataadha. Fo'ee lasuma irratti maal jedha beektaa? 63 irra maal jedha? Hafuurri in jiraachisa. Foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuuras jireenyas. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuuras jireenyas. Dubbii Yesus Kiristoos dubbatu kuni sagalee Waaqayyooti buddeenicha waan ta'eef jireenya nuuf kenne jechuudha. Kanuma naaf galee haala isaan ittiin adeeman irraan kan ka'e. Dubbiin amma hadha keessumattuu mata dureen amma qabanne tuni inni dhumarraa suni gabaabduu waan taatee fi yeroo tokko duubatti deebi'ee waa'ee mannaa fi dubbii Waaqayyoo kana amma beektaa Kiristoos waa'ee dubbii Waaqayyootii fi waa'ee buddeenaa yoo haasa'u waa'ee dubbii Waaqayyootii fi waa'ee buddeenichuma dhugaa kan nyaannu kana haasaa jira. Miknaatum iddoo biraatitti namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii Waaqayyoo duwwaadhaan malee kan jedhu dubbatee ture jechuudha. Iddoo itti seexanaan qoramu Luqaas irratti jechuudha. Asirratti waa'ee buddeena waa'ee mannaa fi dubbii Waaqayyoo kan Yihuudoonni ittiin confused ta'an kana nu illee akka confused hin taane wanna tokko mata duree qabadhetu jira. Isuma gabaabsee achirraa dubbachuu barbaada. Maaliif harki caalaan mata dureen hadhaa kana waan ta'eef kan dhumarraa sun gabaabduu waan taateef jechuudha. Inni akkasi. Mannaa kana duuba deebinee ilaalla dura. Maaliif? Waa'ee mannaayyuu maaliif kaasan isaan? Jarri kun argitee? Mannaan waa'ee mannaa kakuu haaraa keessatti miti mire kan raawwatame kakuu moofaa keessatti iyyuu bara Museeti. Musee jechuun Gibsi erga ba'aniin booda kan ta'e jechuudha. It's long time ago. Waggaa 1400 dura akkas dhaloota Kiristoosiin dura iyyuu. Museen kitaaba amma dubbisnu seerotaa kanneen ka barreesse waggaa 1400 dhaloota Kiristoosiin dura ka barreesse. Argitanii? So jarri kuni
Kiristoos hadda isaan bira dhaabbatee waa'ee jireenyaa itti dubbatu kana caalaa waa'ee mannaa waggaa 1400 dhaloota Kiristoosiin dura raawwatame sanii maaliif gadhiisuu didanii muxxinyi ittidhanii Kiristoosiin mormaaran isin sani kan addaan baasnee ilaaluu qabna. Hadhumallee nullee mataan keenna waa'een Kiristoos yoo nutti lallabamu jireenya keenya waggoota guutuu keessa jiraanne san harka dafnee gadhiifnee Kiristoosiin walitti dhufnee jireenya haaraa keessa galuun baay'ee rakkisa. Ingiliffaa waan jedhan beekta false old habits die hard jedhama. Old habits die hard. Akka salphaatti hin du'u amalli oldiin amalli moofaan. Amala moofaa isaanii santuu akka malee mataa isaanii keessatti danqaramee waanuma Kiristoos dura isaanii dhaabbatee arraba irraa itti dubbataaru san iyyuu argachuu dadhaban. Isa isaan bira dhaabbatee itti dubbatu caalaa isa waggaa 1400 san isa odeessuu barbaadan ammallee seenaa. Sanuyyuu wanna nyaatame achumatti guyyuma waggootuma muraasan booda abboonni isaanii du'anii dhabaman sani. Akkana kaa dubbiin. Waldaan Israa'el biyya Gibxii ba'anii biyya isa aannanii fi damma baasu isa Waaqayyo isaaniif kennuudhaaf abboota isaanii abdachiisetti galuun dura waggoota 40 lafa onaa keessatti lafa maraa beela'aa turan. Argitee amma? Amma dubbiin tuni waa'ee gabrummaa jalaa bayaniiti iddoo lafa kakuu promise land jedhama sanitti galuun dura jidduu sanirra jiran ammallee Fariisonnii fi Yihuudoonnii fi Yesuus Kiristoos kan walitti wal qabanii jiran maalitti? Kiristoos dura dhaabbatee kan itti dubbataaru gabrummaa cubbuu jalaa isaan baasee jireenya bara baraa sanitti isaan galchuuf waan haasofsaaruu fi masqalanyaa irra dhaabbataniiti waliin kan mormaadhaan akka dubbiin oduma deemtu karaa hin beeknu yoo deemtu karaan bakka lamatti citeeti waliin beektu lachuu kamtu sirrii akka ta'e hin beektu achi dhaabattee kirikirii oofta bakka yeroon sirraa gubata akkasitti. That's how salvation delays. Seexanni akkasi salvation delay godha. Maaliif masqalanyaa irra si kaa'eeti wanta lachuu dhugaa godhees jala kaaya. Kamtu dhuga kamtu soba kamtu dhuga odooleen salvationis jala darbaa umrii sirraa dhumatee duutaa jechuudha. So beelaa tura. Kanarratti Waaqayyo dinqii isaatiin Waaqa keessaa buddeena isaaniif roobse. Dhaga'i. Sabni kun gadi ba'ee ga'aa guyyaa tokko akka funaannatu isaan abboome. Innis seera isaatti jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaanii kanaan qoree ilaaluudhaaf. Seera ba'uu 16 irratti argatta kan. Argitee yooma mannaa san yooma roobseyyuu Waaqayyo maal godhe? Cal jedhee dhaqaa funaannadhaa nyaadhaan jenne. Instructionii itti kenne. In abboome waan guyyaa tokkoof ta'u dhaqaa funaannadhaa jedhe. Mannichi maal ta'e? Achirratti bashawwadamanii waan ta'an beektaa? Oma argamara waraabaa oolanii gaafa kaan mana isaaniitti galee shamee ajaa ture. Indoom mana ganda san keessa deemuu dadhaban. Gaafa biraan mallee galabbaxee maal godhe? Hadha ammoo jedheen haga dandeetta fudhadhaa jedheen. Tagaafsanii waan sodaataniif amma maal godhan? Dikkoo furaannatanii galan. Sani maaliif godhe waadni? Guyyoota muraasa booda beela fiduu waan fedhuuf. Whatever you do, gaggeessa Waaqayyo irraan gorini. Oduma waan shawwadamte fakkaattuyyuu gaggeessi Waaqayyo dhugaa sirrii waan ta'eef. Argitee gaafa duraa guyyaa tokko fudhadhaa. Haratani maayishiin indee beelofnee dhumannee kan ammoo argannee jedhanii itti utuutanii haga danda'a waraabbatan. Mana hafee shame wannoo akka fooniiti akka gogaati akka shamee ajaa'i. Gaafa itti aanu maal godhe? Amma haga dandeetta guurradhaa jedheen. Maaliif itti aansee beela fiduu fedha kaa? Jarri tagaafsanii waan jiilaniif xiqqoo fudhatanii galan. Mana nu shamee nurraa ajaa jedhanii sodaatanii. Yeroo Waaqayyo aga feetan gurradhaa jedhuun sanamee akkuma waan Waaqayyo dhimmee fi jedhanii yaada Waaqayyo keessa waan hin beekneef. Gurratanii turan duuba isaa garuu beekta abboommii diduu isaaniitiin rakkinni akka ta'e. Isaan waa'ee abboommii quban qabani. Ammayyuu Waaqayyo fuudhumnuuf ibsee jira jedhanii jiru isaan. Mirraa kufanirraa dagataniiru duubatti deebi'an. It's all about the commandment. Dubbii waa'ee abboomiiti. Waaqayyo hadha lafaa kaana kadhadha. Na waaqessa naaf sagada. Obboleessa keetii kadhu. Obboleessa keetii birrii kenni. Inni birrii kennuufi dadhabeeti obboleessa kiyya. No. Ani akka abboomamu na ajaju na barsiisaara. Waan wayii na barsiisaara malee. Anat birrii isa anatti erga kenne dhaqii kenniif jedhe.
Ani akkan kennine ma beeka waan. Itti dhiisee dabarsee kennuuf hin danda'a. Obboleessi kiyyallee hagam amanatu. Anis hagam akka amanamu nu lachuu qoramnee ilaallama. Argitee kanarratti maal jedharree? Buddeenni Waaqayyo Waaqa irraa roobse kun maal jedhame mannaa jedhama jechuudha. Indoom Israa'eloonni arganii maal akka inni ta'e waan hin beekneef walii isaaniitiin kuni maali jedhan. Museen immoo isaanii maal jedhe deebisee kun buddeena isa Waaqayyo akka nyaattaniif isiniif kenneedha jedheen. Mannaan kun maali? Waa akka haphee wayiiti, akka ija midhaaniiti argitee akka biqillee dammaa wayiiti. Akka waan mi'aayallee. So kanarratti maal jedhe? Mannaan kuni erga sabni Israa'el biyya isa aannaniif damma baasu isa Waaqayyo isaaniif kennuufiif abboota isaaniif abdachiise san innillee eessa? Yaarikootti galanii borumtaa isaan biyya sanaa midhaan nyaatani dhaabate achi booda mannaan hin dhufne. Why? Because biyya abdachiifaman biyya kakuu biyya aannaniif damma isinii baasa achi aannan dhuddani damma nyaattani hin beeloftan jedhamanii abdachiifama sanitti achi galan kaamma. They don't need manna anymore. Bee amma wanti an kanarra dhufaaruuf waan reasonii beeki. Kiristoosiin bira dhufuu dhiisiyyuu as dirasii waggaa 1400 boodayyuu dhiisi achumattuu bee erga Kana'aanii galanii bee Waaqayyo mannaa irraa kute. That was a reason. Achi galuuf hin irra ture. Erga lafa kakuutti galanii wanti mannaa isaan barbaachisuu yuun turre achiin booda mannaan deebee hin dhufne iyyuu jedhe. Inumaayyuu tiksiin kun eessarra jira. Iyyaasuu 5:6-12 irra jira. Argitee? So amma gara kakuu haaraadhummaa mannaan buddeena garaa quubsu du'a hin oolchu. Umriis hin dabalu. Gaaddidduu isa dhufuuti malee. Inni dhufu immoo buddeena hafuuraati. Innis dubbii Waaqayyoo ta'ee isa dhufe Yesuus Kiristoosidha. Dubbiin Waaqayyoo lubbuu quubsa. Argitee? Dubbiin Waaqayyoo maali? Lubbuu quubsa. Bara baraanis jiraachisa. Kanatti maara bee Yesuus Kiristoos adii afur dhaabbatee jaranaa jedhaaraan kuunnoo ila akkasi bee jedheen itti maara. Isaan bee warri bee Kiristoos afur dhaabbatee barsiisaa kun eenyu beektaa? Barsiisota seeraati bee. They are the law teachers. Seera yoo jedhu seera akka nadha biyya lafaa kana seera Waaqayyooti. Barsiisota seera Waaqayyooti. Hadhallee sitti muu fayyee barsiisota seeraa kan ta'an wangeela, paastara, qeesii, daaqonii, eenyu jedhe raajota, hawaariyoota, gurguddoota waan waldaa kan barsiisan akkanatti kan itti dukkanaa'etu jira. Pozishinii irra jira san bichaa argaara malee isaanii boolla isaan jala jiru argaan jiran. Niqoodimoos barsiisaa seeraati beektaa? Niqoodimoos wanti bee fidee nutti mul'ise maal Luqaas 10:25 irratti argitu barsiisaan seeraa jedha. Sanuu bee Kiristoosin qoruuf gaafii gaafateedha bee. Inumaayyuu irraa barachuuf miti bee. Waan si ajaa'ibu erga Kiristoos deebiseefillee deebiin sirrii akka ta'e beekeet mo'atame iyyata abbaatu qoyme jedhee ammallee ittiin mormuuf gaafii bira obboleessa kee jechuun kee maal jechuudha jedhee gaafii biraatti kaase ammallee. Itti gadhime kan obboleessa kee jechuun ka garaa haatetiiti bahee miti. Nama Waaqayyo fakkaattii isaatiin uume hundinuu obboleessa keetii jedheen. Isaan maaliif kana godhe? Namoota qoodanii warra dhiiga ofii ta'an bichaa mana qulqullummaatti oli waamaa waliin sagadan. Nu ijoollee Waaqayyoo jedhaati. Kaawwan akka sareetiin ilaalan. Hadhallee namoota akkasiitu jiru waldaa kiristaanaa mana abbaa isaanii kafoonii godhatanii namoota fayyinaaf silaa karra sanirra yaa'aa oolan akka xuriititti ilaalan manatti waliin dhiyeessin. Yesuus Kiristoos Waaqa ta'ee indoom ani qulqulluudha jedha. Ani qulqulluudha akka koo qulqulloota ta'a jedha Leewwota 19 irratti. Isa santu gadi bu'ee ummata xurii gidduu dhaabbatee waa'ee qulqullinaa barsiisaara. Waa'een mannaatuun jaraaf hin galle. Yesuus jarri kun ammumayyuu akka hin hubatin beeke ammallee argitee ittime akka hubatin beekee waan jedhe beektaa yaada isaanii buddeena garaa quubsu isa jireenya bara baraa hin kennine isa nyaattee du'a hin oolchine sana irraa gara buddeena isa lubbuu quubsu isa nyaattee bara baraan jiraattu sana deebisuudhaaf gargar baasee isaan barsiisu jalqabe. Dura beenni bee jedheera. Inni calmadee anaa buddeenni jireenyaa anarraa ka nyaate akkana jedheen inde
buddeen ani waaqarraa dhufe jetta waaqayyo beemannaa waaqarraa hoyii jedhee amma taa'ee maal godhe isa kana diiteelii keessa gasseeni. Maal jedharee dhuguma isiniin jedha. Museen buddeena waaqarraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif kenne. Amma inni ka jedhaa maal akka ta'etta waa'ee ofii dubbataa. Museen buddeena miti beeka isinii kenne. Buddeena lubbuuti miti. Buddeena hafuuraati miti beeka. Beela akka bayanii fi lafa onaa keessa waan nyaatan dhabanii waan coollaganiif waan dheebotaniif dhakaa rukutaa bishaan baasaa. Mannaa waaqarraa roobsee kanneen isinii kenne garuu abbaan koo harkuma isaatiin ana buddeena bara baraa ta'iif jedhee isinitti ana ergeera bee. Narraa nyaadhaa. Narraa dhugaa. Okay? Jireenya bara baraa argadhaa jedhee be ofaruuf godhaa rabe gabateerra of kaayaa rabe ufuma narraa nyaadhaa jedhee of hinde nyaanni na nyaadhaa jedhee kadhata nyaata gabateerra kaanii odoo sibira kaanii hinde anni amma jireenya du'a ooltaa narraa nyaadhu narraa dhugii jedhaaran buddeenicha kana akkamitti argannaree jedhanii nama argite jennaan horiidhaan utuu hin ta'in akkuma Yesuus dubbatetti isatti amanuudhaan maaliif beektaa Roomee 10:17 irratti maal jedha amantiin maaliin dhufedha dhaga'uudhaan innillee dubbii Kiristoosiitiin dhattee dubbiste Roomee 10:10 amma argitee nuti rakkoon jara sanii Kiristoos dubbachaa jira dhagaan jiran instead maal godhaaran waan Museen waggaa 1400 dura dubbate san yaadataran isa xanaxanara akka kaasetti kan inni asi dubbatu dhiisanii. Amanuun fedhan kaa duratti Abbaay maal jedhe Paaster Abbaay mataa waan jabaataniif kirikkirii biraa fidanii jedhe. Isaan durumayyuu amanuun fedhan mata jabinna isaanii santu maal kirikkirii kireetii godhaafi. Kanaafi jette beektaa biddeena na nyaadhu jedhee Sinkadhatu jette. Digdamii afurirraa I don't know bakka isaan beeku maal jedha beektaa? Gowwaan biddeena fidaniilee matarra kaa'anii afaan kaawwachuu dadhabaa jedha. Ani kanan dubbisne beektaa amma barbaadeen dubbisa. Beektaa caafanni qulqullaa'aan baay'eetu as keessa jira ka ammees nu godhu yoo nu dubbifannu. Inni amma argitee buddeenni nuu kenni jettan kun horiidhaanii miti. You don't need to be rich. Qabaataa ta'uun qabdu. Humna qabaachuun qabdu amma ol saamanii beektaa yoo beelan baay'isa way namni hattuun beeroo baay'ee beeloftee hannaaf baankii hatti yookaan birrii namaa hatti yookaan mana nyaataa hatti hidhattee hin beelofte. Buddeenni ani isinii kennu kuni hatuun isin hin barbaachisu. Adii guyyaa adiidhaan dhaabattee ani Kiristoosittan amanaa yoo jette buddeenichi isanii jedhaan maal jechuudha karaa biraatiin horiidhaan bituu odoon taane anatti amanuudhaanii jedhaaran. Dubbichis maaliree? Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufa. Isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u argitee? Amma waldaan cheerchiin garaagaraa namni yoo gara isii dhufu balbala ittistee qoratti. Nama hojii qaxaruuf deemna. Achi gadhaabdee qoratti. Inni maal jedhe ani ofirraa hin ari'u kan narraa nyaatuuf dhufu. Mana cidhaa biyya keenyatti argita zarraan wardiyaa qacaraniitiin fi kun abbummaan arge akkan seenne maqaa laalaa seensisanii ila fakkeenyaaf atamma maqaa listiirra maqaan si jira nama hiyyeessaa homattu illee akkamtu achi godhattee namichi balbalarra si dhaaba sun yoo maqaa kee dolaalu namichi qabaataan biraawee kan beekame maqaa irra jiru listii isaa odoo dhufe waloona dhaabadhu qoy ebalu haa seenu dura. Jedhee isa dabarsee seensisee ganaa listiirra si barbaadasi. Yesuus Kiristoos bira akkasiiti. Kan nyaatu dhufe maraafuu balballi isaa bana. San waayyuu yoo kennu xiqqeessee hin kennu. Gaafa ka argitee gundoo 12 irraa hafe jedhame. Guuquuftee akkasirraa hafutti sii kenna. Mata duree kana gabaabsee waan barreeffadheef sii dubbisaa ture. Walumaa galatti maal akka ta'e beektaa mannaa Israa'eloota nyaatan Israa'eloota nyaatan yeroodhaaf jiraachise buddeena waaqa irraa gadi bu'u namni nyaatu hin du'u. Buddeenni waaqa irraa gadi bu'u buddeena waaqa irraa gadi bu'u namni nyaatu hin du'u bara baraan jiraata. Buddeenni
ani biyya lafaatiif jireenya fiduudhaaf kennus maalidha jedhe foon kootii isaaniin jedhe Yohaannis 49:50 isaan nu goolabaa jechuu argite Yesuus Kiristoos gabaabumatti ka jedhaaruuni mannaa sanii ta'eeti kan jireenya isinii kennuuf jireenya saniyyuu ka foonii odoon taane ka hafuuraa ka bara baraa kan yeroo odoon taane kan bara baraa jedhee isiniif dhufe suni anarraa nyaadhaa isarraa nyaachuunoo horiidhaanii miti ogummaanii miti humnaanii miti firaanii mitillee beekumsaanii mitillee only garattii tantee amantii tantee Kiristoos irra kaatee ani Kiristoositti amanaa isan na fayyisa isan na jiraachisa jettee jireenya kee irratti isuma duwwaa gooftaa godhachuudhaan duwwa buddeenni kun kasiraachise jiraachisu buddeenni sun ammoo ayyaanaan ta'a no buddeenni sun akka si dhaqqabu buddeenni sun akka hojjetu akka si faasii ta'u akka siif tolu ka godhu ayyaana Waaqayyooti. Barumsaa miti ogummaa miti dandeettii miti ayyaanicha duwwaadha. Kanaaf be maal jedheen Waaqa abbaan koo gara koo ka harkise malee eenyullee gara koo ka dhufuu danda'u hin jiru baay'ee dheeressee dhiifama naa godhi tadhumaa sun gabaabduu waan taateef isii nu dubbisi ati fayyeen yoo wanti kanarra dabaltu hin jirre. Yaa wanti itti dabalullee badaa hin jiru. Akkuma wanti keessaa qabadhe jettee dubbatte. Kana yeroo ilaallu walumaa galatti dimshaashee jechuudha. Duubuma kaaseeyyuu jechuudha. Waa'ee duuka buutotadha. Bartootadha. Duuka buutonni bartoonni sun eenyudha? Nuyidha mataa keenya jechuudha. Yes. Wantoota kiristaanota waldaa keessaati. Duuka buutota kana akkamitti Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'uudhaaf gaaffii jiruu fi Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'an immoo maal gochuun akka irra jiruu fi namni immoo maaliif Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'a? Yesuus Kiristoos gatiin inni kennu maali? Moo calliseetuma wanta gatii bu'aa lafarraatiif Yesuus Kiristoos akkaataa kanaan qabatee jira. Duuka buutonni Yesuus Kiristoosii namni Yesuus Kiristoosiin duukaa kan bu'u bu'aa lamaafi jedhu. Tokko foonii fi tokko hafuuraafi. Leave the orange. Lachuu kennuu hin danda'a. Yesuus Kiristoosii gararraatti maal jedhe? Tokko foonii fi tokko buddeena jireenya foonii fi tokko buddeena bara baraatiif. Buddeena foonii Yesuus Kiristoosii kana akkuma ja'affaarra jiru boqonnaa kana keessa jiru gundoo shan namoota amma kana nyaachise jedhee waa'ee isaa yeroo dubbatu Yesuus Kiristoosii buddeena jireenya foon namaa jiraachisus in kenna. Kennee argine jechuudha. Maannaan buddeena foon namaatiif lubbuu yeroodhaaf tursiisudha. Maannaan jechuudha. Kan roobse eenyudha? Yesuus Kiristoos. Isa kanas Yesuus Kiristoos godhe. Kana keessatti kan inni hubadhe Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatiif iddoo ta'uudha. Lammaffaa irratti wanti jechuu barbaade Yesuus Kiristoosiin warra barbaaddatanii jedha. Barbaaddatanii isa argatanii jedha gara asirratti. Barbaaddatanii warri Yesuus Kiristoosiin barbaaddatan sun booddee isa argatan. Isa argatanii immoo asirratti iddoo kanaan dubbisee 6:45 irra. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaan barsiise in ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'e fi kan bare hundinuu gara koo in dhufaa jedha. Kan bare jechuudha. Kan baree fi kan barsiiseerra. Abbaa koo irraa kan bare kan jedhu kanan fudhachuu barbaade. Abbaa koo irraa kan bare. Kan abbaan barsiise malee eenyullee gara koo dhufuu hin danda'u. Itti gaafatamummaa kan qabu hafuurri Waaqayyoo ayyaanni yoo nama gargaare malee gara Yesuus Kiristoosiin dhufuu hin danda'u. Ani karaadhaan dhugaadha. Ani karaa gara abbaatti geessudha jedhee dubbate ni dhiire 4:6 irratti. Karicha kan argamu Yesuus Kiristoosiin. Kanumatu naaf galee itti aanseen dubbisa galatoomii 6:60 kaasee kan jiru jechuudha. Akkas jedha maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa.
yeroo takkatti bakkatti itti abbaarraa kan barate jedhu san natti himee lakkoofsa. Bakkattiin abbaarraa kan barate jedhu 45 guutummaa isaa yoo dubbisteen argatta. Okay, macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra waaqayyo isaan barsiise hin ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo hin dhufa. Thank you. Ilaachi irratti waa tokko hubadhe anillee amma. Caafanni tuni the exact translation of abbaan koo gara koo yoo fide malee eenyullee gara koo hin dhufu ka jedhu san himaartisi. Maal jechuudha karaa biraatiin? Yes. Ani hadda isin dura dhaabbadhee isin barsiisa. Na dhagayaan jirtanidha inni. Kanaaf ammoo oduu abbicha durirraa isin barsiisaa dhufe san iyyuu amanaa turtani. Hadda na hin diddanii. Maaliif? Abbaan koollee waa'ee makoo dhugaa ba'aa ture. Sigalee? Yes. Abbaan koollee waa'ee makan koo kana dhugaa isinitti ba'aa ture. Garuu isin abbichuma kiyya iyyuu amanaa hin turredha karaa biraatiin. Yes. Akkanumaan of sobdan malee. Muusee isa abbaan koo isiniif kaase san amanaartan malee abbaa koo isa Muusee isiniif kaase sanii miti ka amanaa turtanidha. Haddallee hoo paasterri wayyoo sirri nu barsite paastericha amanaarra malee waaqa paastericha san nu kaase amanaa hin jirru. Maaliif isin fakkaata? Paasterichi yoo dogongore amantiin kennallee achuma dhumata bakka. Durayyuu nu paastericha dabarsinee waaqa irratti amanaa hin jirru haa. Kiristoos maal jedhan abbaan koo gara koo ka fide malee gara koo dhufe ka jedheefi macaafa keessatti caafameera hundinuu waaqayyoon kan barsiifameen taane kan jedhu maali? Hadda aniifati teoloojii wayii warra Yahudotaatiin kan barsiisaa jiru anaaf si'adha. Sigalee sila amantiin kun isaan bira dhufee mi duru? Yookaan ammoo bartoota yoo san Kiristoos kaasee miti kan nu barsiisaa jiru amma. Yookaan ammoo biyyuma kennaayyuu warra teoloojiin ol citanii miti kan nu barsiisaa jiru amma. Aniifati Kiristoosi amanneerra, barachuu feeneerra, barumsa kana barbaaddataa jirra, kitaaba qulqulluu caafame ol fuunee dubbifataa jirra, eenyutu nu barsiisaa jira jechuudha? Abbichuma. Itti fufi galatoom. Eebbifamee itti fufa okkee. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadha. Eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Yesus immoo bartoonni isaa kana irratti guungumuu isaanii beekee kun isin hin gufachiisaa? Ilmi namaa kun gara iddoo dura turetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamiree. Hafuurri in jiraachisa, foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuuras jireenyas. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedhe. Yesus jalqabee eenyu faa akka hin amanne eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeera oo. Yesus kanaaf abbaa biraa yoo kennamuufiidhaa baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadhe jedhe. Yeroo sanaa jalqabanii bartoonni isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasiis isa wajjin hin adeemne. Yesus yemmus warra 12 isiniis immoo adeemuu hin barbaaddu iyyuu jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu bira dhaqna ree gooftaa? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba oo. Nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate amanneerra, beekneerras jedhan. Yesus immoo ani 12 keessan fo'adheera miti? Isin keessaa tokko garuu seexana isaaniin jedhe. Kanas waa'ee Yihudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate. Innoo warruma 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture jedha. Eebbifamee asumaan inni irratti dubbadha. Dubbii jireenya bara baraa jedha sagaleensa mata dureensa jechuudha. Dubbii jireenya bara baraa jedha. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii
kunoo jecha jabaadha eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhan. Duubatti deebi'uun barbaada waa'ee yaada foonii fi yaada hafuuraa iddoo jedhu. Kunoo jecha jabaadha eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a jedhanii. Yaa barsiisni waluma keessa waan jiruuf. Yaa wal keessa jira walumaan adeemaa jira beektaa. Inni haga ammaallee yaaduma hafuuraatiin dubbachaa jira. Gaafa tokko jecha keerraa waa'ee wanti nu badhe otoo akka waaqummaa isaatii fi akka yaada waaqummaa isaatii fi akka gochaa isaatiitti Yesus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee eenyuyyuu jala dhaabbachuu hin danda'u. Sagalee isaa dhaggeeffachuu hin danda'u. As keessatti garuu Yesus Kiristoos akkuma foonitti otoo wajjin jiru garuu yaada hafuuraa barsiisuu barbaada. Mucummaa ijoollummaa isaanii keessaa gara ofiitti fiduudhaaf. Yaada foonii isaanii ajjeesee yaada hafuuraatiin gara jireenyaatti dabarsuudhaaf hojii isaa hojjechaa jira, barsiisaa jira. Inu banneeyyuu yoo ta'e yeroo hafuurri isaaniif ibsu hubataniiru bartoonni kun jechuudha. Kana macaafa kana keessatti kan inni hubadhe tokko wangeelli kuni kaaniif gufuudha. Kaaniif garuu karaadha. Ergaa Phexros yeroo dubbatu Phexros miti Phaawulos yeroo dubbatu warra karaa jireenyaa irra jiraniif warra karaa badinsaa irra jiraniif ofiinuu badinsa. Warra karaa jireenyaa irra jiraniif garuu naa dubbisuu dandeessa yoo beekta ta'e. Kaaniif karaadha jedha. Warra Yihuudootaatiif ka isa duraa Qorontos isa duraa tokko 23 irra ka jirumi? Yaa amma yaadachaa jira. I think Qorontos lammaffaadha kuni. Qorontos isa duraa tokko 23 akkas jedha. Nuyi okay. Nuyi garuu Kiristoos isa fannifame hin lallabna. Kun immoo warra Yahuudotaatti gufuudha. Warra Yahuudota hin ta'initti immoo gowwummaadha jedha. Warra Waaqayyo waameef garuu Yahuudotaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyooti jedha warra Waaqayyo waameef. Amma kanumaan barbaade eebbifame. Tumaani dubbachaa jiru gara sana nageessi anillee beekun ture. Nuyiif garuu warra Giriikotaas taanaan warra Yihuudotaas taanaan warra isatti dhaga'aniif jireenya. Wanti nan dubbachuu barbaadee fi bartoonni isaa keessaa baay'een Luqaas keessatti yeroo barannu waliin jechuudha. Namoota hedduutu wajjin ture Yesus Kiristoos wajjin. Isaan keessaa baay'een isaanii biraa hafan. Namoota 72 biraa waliin ture Yesus Kiristoos waliin. Namoota 72 keessaa Yesus Kiristoos namoota 12 adda baafate. Warri 72 sun keessaa in hafan baay'een isaanii jechuudha. Hundi isaanii hafanii 12 adda baafate. Warra 12 sun iddoo kanatti dubbate. Isinis deemuu barbaaddu yennaaniini Phexros keessaa maal jedheeni si dhiisnee eessa dhaqna gooftaa kan dubbii jireenya bara baraa qabu si'idha. Phexrosii fi bartoota 12 sanaaf galeera haga ammaa jechuudha. Warri kaan garuu Yesus Kiristoos akkasitti itti dubbachaa ture gufuutti ta'e wangeellumti deebi'e. Karaa otoo hin taaneef wangeellumti kun Yesus Kiristoos wangeellumti kun karaa hin taaneef hin fayyanne jireenya hin taaneef gufuutti ta'e. Kanaaf biraafa Yesus Kiristoos dhiisanii deebi'an. Ani kan hin biyya lafaa dhufeef kaaniif jireenya kennuufi jedhe. Kaanitti garuu faraduufi jedhe. Otoon ani gara biyya lafaa dhufuu baadhee biyya lafaatti firdiin faradamu hin jiru akkasii jedhe.
erga Yesus Kristos gara biyya lafaa dhufe firdiin itti dabalame. Erga Yesus Kristos gara biyya lafaa dhufe akka kakuu moofaa otoo hin taane kakuu moofaa caala firdiin kun itti dabalame. Sababa kanaaf kaaniif gufuudha, kaaniif garuu jireenya sagalee Waaqayyoo kun. 66 yeroo sanaa jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasiis isaan wajjin hin adeemne isa jedhu irratti dubbadhe. Hundumaaf wangeelli kun karaa miti. Kaaniif karaa warra fudhateef warra itti amaneef jireenya, warra itti amanneef garuu karaa du'aati, karaa badinsaati jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanatu naaf galee sagaleen Waaqayyoo Yesus Kristos mataansaa sagalee Waaqayyoo inni ta'e gara jireenyaatti karaa kana nu geesse. Kan hin jedhudha eebbifame Tasfaa'ee kanuma jechuu barbaade. Eebbifami atillee amma waan jette irratti laali Yohaannis kuni kitaabolee 5 barreesse. Kitaabolee I think 5 barreesse natti fakkaata. Wangeela tokkoo fi ergaa 3 fi mul'ata 4 jechuudha miti ne? Yaa sirriidha. So 4 barreesse jechuudha. Garuu ergaan 3 mul'anni tokko wangeelli tokko 4 mire? 5. Oh yeah. 5 jechuudha. Yeah, you're right. So nama lakkoofsa galullee keessa waan hin barbaanneefi haa ta'u garuu laali. Wanti kana jedheefi Yohaannis kuni waa hedduu barreesse. I mean waa'ee Kiristoosi namni hanga Yohaannisi fagaate hin jiru. Museen kitaaba qulqulluu keessa barreeffaman keessa namni haga Musee fagaate hin jiru. Maal jechuu kiyya? Museen yooma jalqaba barreessu seera uumamaa dhattee jalqabattee uumama jalqabadhee Waaqayyo maal jedha? Bantii waaqaa fi lafaa uumee jedhee jalqabamti Museen. Yes. Yohaannis dammoo yoo dhuftee ilaaltu inni inumaayyuu uumama bira darbee maal jedha? Jalqabatti sagalee ture jedhee jalqabanni. Inumaayyuu uumama bira illee taree inni. Uumama bira achi darbeeti keessa lixee maal jedha? Jalqabatti sagalee ture jedha. Sagalichillee waaqa bira ture. Homaan uumamne yoo san jechuudha. Waa'ee Yohaannis barreessu kana irratti yoo ilaallu waa takka illee uumamne. Waa'ee sagalee bichaa dubbataa inni. Sagalichi suni waaqa bira ture. Inni ofii isaatiyyuu waaqa ture. 14 irra gabbee maal jedha? Foon uffatee nama gidduu buufatee achirraa jalqabee waa'ee sagalee kanaa nu barsiisaara Yohaannis argitee? Deebee ergaa isaa bira yoo dhattu illee waan jedhutu jira. Jalqaba tokko ergaa tokkoffaa isa tokko lakkoofsa tokko dhattee dubbistu inni jalqabee ture sun sagaleen jireenyaa jedha. Argitee amalaan? Waa'ee jireenya namaati amma achitti illee ka jalqabu. Dura waa'ee sagalicha mataa isaati deebi'an malee inni jalqabee ture sun sagaleen jireenyaa suni dhufee arginee jedha. Harkaan qaqqabnee, gurraan dhageenyee, ijaan arginee jedha achirratti. Egalee? So asitti ammoo wanti kana duuba deebi'eef maali? Yohaannis kun diteelii waa'ee sagalee jireenyaa kana nutti dubbataara. Waa'ee Yesuus yoo dubbatu sagalee jireenyaa dubbataara. Yesuus Kiristoos ammoo dhaabatee ummata silaa seera beenna. Sirna beenna, safuu beenna, wangeela beenna, waaqa beenna, waaqa bakka buunee saba tajaajilaarra jedhan kanni afoo dhaabatee waa'ee sagalee jireenyaa kana yoo dubbatu isaan maal jedhan beektaa? Foon mannaa nu waaqarraa nu buuse san caalta jedhan isaa fagaatanii ilaalaa jiran. Look, in a history distance duratti maal jedhaa ture? Waggaa 1400 duuba deemanii seeratti rarra'aa turan jedheemti. Yesuus Kiristoos fuula dura isaanii dhaabbatee yoo itti dubbatu arguu dadhabaniimi. Garuu hafuuraan
Yesus Kristus ammallee bakka Yohaannis fagaate san fagaatee achitti as dubbataa arge. Kanaaf arguu dhaban. Because spiritually he is far away from them. Physically he is in front of them. Hadhallee sagalee Waaqayyoo kun dhagaya asitti ammistirraan dubbachuu barbaadu. Sagalee Waaqayyoo kun mana keenya jira. Nama kiristaana ta'e kamiyyuu manaan dhabamne sagaleen kun. Garuu achi gabbayeeti waa'ee jireenyaan beeku. Warruma Kiristoositti amanneetti waa dubbachuu hin danda'u. Waa'ee jireenyaa kanayyuu garama akka ta'e beeku. The bread of life is in their house. They don't read it, they don't study it, they don't seek, they don't eat. Irraa nyaatan maal hin jedhan. Manuma kaayanii maal godhan? Isaan foon ofiitiin jiraatan. By the way, ogummaan qabeenya ittiin ol galfannullee as keessa jira beektaa? Salamoon yeroo Waaqayyoon ogummaa naa kennii jedhee jennaan Waaqayyo ogummaa qabeenya nan kadhanne. Ogummaa na kadhatte ogummaanillee qabeenyillee kee haa ta'u jedhe sani ani macaafa san dubbisee maal hubadhe beektaa? Akkumatti Salamoon ogeessa ta'e iyyuu. Salamoon akkami ogeessa ta'e beektaa? Waa inni dubbatu kana dhaggeeffachuuf mootonni biyya garaagaraati warqii wanta urgaayoo garaagaraa meeshaa gati jabeeyyii kanniin gaalarratti gaarii qabaniin fe'anii isa bira dhufan. Torbaan tokko isa bira turaa galan. Salamoon akkasii qabaataa ta'e. He was iddoo kitaabarra waan jedheetaa namni akka Salamoonii isa durallee isa boodarlee sooressas ogeessas ta'e hin jiru jedhani. Dhagayan mallee akka Salamoonii namni isa duras isa boodallee adhallee akka Salamoonii namni sooressallee ta'e ogeessallee ta'e hin turre. Kanaaf sagalee Waaqayyootiin soorome jette gaa. Hadhallee nu beeyi wanta silaa sooressa nu taasisu mana keessa keenne karaa fooniitiin soorumma barbaadachaa lafa maraa oolla. That's why we are poor. When you are poor in your mind, you will remain poor physically too. Fooniinillee puuri mataate yoo hafuurri kee beela'e foon keellee beela'aadhuma ta'a. Kana dubbachuu an baay'ee kanarraa dubbachuun barbaanne kanuma ka jechuu barbaade galatoo. Eebbifamii Tasfaayee baay'ee namatti tola dhugaa. Kanuma barnoonni hadhaa ka tapha argitee dubbii jireenya bara baraa jedha. Mata dureen dhumaa kuni argitee duubarraa jalqabnee wanti guyyaa guutuurraa haasaa turrellee dubbima jireenya bara baraati. Dubbiin jireenya bara baraa sunillee Kiristoosii. Kiristoos hadha nu bira dhaabatee nu dubbataan jiru bara yoo san Yahudotaa fi Fariisota fiizikaalii bira dhaabatee itti dubbataa ture. Hadhammoo fiizikaalii dhaabbatee qaamaan nu bira dhaabbatee nu dubbataan jiru. Sagalee isaa nu dhiisee deemee sagaleen isaa nu harka jira. Isarraa dubbifannaa namni si dubbisuun qabu ufii dubbifattaa kanaaf afaan garaagaraatti gara afaan 18,000 hiikamee jira. Baaybiliin 18,000 languages. Argitee afaan kana maratti hiikamee jira. Why? Because ofiyyuu beedhattee barbaadaan jirtu fuudhanii mana si galchan kitaabolee bee hadha lafarra jiran keessaa chiippiin maali beektaa? Ka gatii chiippiin argattu. Indoom bakka maraa kaaffasaa deemtu nagaa odoo ittiin kaffalin Baayibilii bee. It should be the most expensive book. Nama nuti hin beeku namni odoo beekee kitaabolee lafa kanarra jira hundumaa keessaa ka gatii isaa silaa guddaan bitachuu qaban kana. Waaqayyo maal godhe? Wannuma uumuu keessaallee maaliif bishaan chiippii godhe waa hundarraa? Bishaan jireenya namaatiif ka barbaachisu isa. Waa biraa caala. Garuu parsentiin 65 addunyaan bishaan. Caalchee kaaye. Baabiliillee kitaabolee namoonni harkaan barreessan ogummaa isaanii keessaa dhimbiibanii barreessan caala. Kuni the cheapest. So dubbiin jireenya bara baraa kun maali? Macaafa qulqulluu obboleessa kiyya sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kun buddeena jireenyaati. Buddeenni jireenyaa Kiristoos ana buddeenni jireenyaa jedhu indoon maal jedha? Dubbichi nuti hojjetaa fi turre sun jedha. Beektaa ergaa isaa irratti ammallee wanni Yohaannis dubbichi jireenyaa kan nuti hojjennuuf sun jedha. Dubbichi sun Kiristoos. Isa Yohaannis jalqaba irratti sagalee jedhe san. Isa booda foon uffatee dhufe jedhe san. Fooniin kaas bira taa'e kun Kiristoos amma kan harka qabannee deemaa jiru kun.
Yahudoonni Kiristoosin fuula isaanii duratti arganii hubachuu dadhabanii nuti Kiristoosii harkarra baannee irraa nyaachuu dadhabne akkasi beelaan dhumaadha. Hafuurri keenya akkasi du'aara. Kanuma wanti dabaltoo hin jirre asumarra dhumata sagantaan qorannaa macaafa qulqulluu keenya hadhaa.